jedhee isin argisiisa. Kuni burtukaanadha qopheessee jira. Kun immoo kaarotii Ramadaan irratti asilii nyaachuu barbaadu fireeshii jechuudha. Innaa akkanatti qopheessee jira. Asillee shoorbaa jechaan jira. Akkaataa inni itti hojjetu immoo asumarraan kaasaan ilaala. Yuun jookkii jala godhee jookkiin dheeraadha waan ta'eef kunoo as ilaalaa. Amma kanatti as ilaalaa kunoo sinan argisiisa. Joki tanaqadha amma sitti joki tanaqala laala maalifi joki kanatti naqeen boodammoo kanarratti go'ee egaa isinuu beektu hababaanii hojii beektu as ilaala kunoo amma kana hojjedhee xumuree jira as ilaala burtukaanni illee isma kaarotiin illee kunoo as ilaala kana hojjedheen ka'e buusetaniin immoo isin argisiisa. Uy, bueno, Yesus. Kana gumaan asiin ilaalteetu ilaaligaa tokko kaameraa jedhu ija keessantu warra na jalaa nyaate. Waaqayyo moo nagumaan nagasheetiin biyya kootti jaarsa koo wajjiniin akkanatti. Waaw, maashaallah galgala misaa booddee akkas go'eetinii jechuudha. Yeroon jaarsa kootti argisiisa. Silaala guluu maashaallah. Kana hababaat ejjeta abshiru anis kana ejjedhen isin ilaadha viidiyoo koo waan daawwattaniif galatooma maasalaama shugul banaat شوفي ماما انت ما في اليوم انا ويا شهيت سوينا فطور قولوا ما شاء الله شوربه عندنا بيتزا حلوه قولوا ما شاء الله سمبوسه حلو وجيمات حلو هذا شيء اسمه مشوي مدري قهوة شاي كده عصير في مطبخ بيجيبه شو شوفونا هدو أن سوينا بنات ما شاء الله تعالوا على فطور عنا ما قصرنا عليكم ما كترنا عليكم هياكم على فطورنا يلا مع السلامة كلكم.